yeroon isaa bara 1950 gama xumuraa keessa ona Afranqalloo keessa goroof guggama kaaba bahaatiin diriirfamuu daandii baaburaatti aansee kaloo tikfattoota Oromoota nooleerra tan qubatte abaaboon gammoojjii magaalaan Dirree Dhawaa erga hundeeffamte gaafas walakkaa jaarraa tokko qofa ture. Magaalattiin sabaa fi sablammoota lammiilee biyyattii qofa osoo hin ta'in lammiilee alaa kanneen bahara qaxxaamuranii dhufanillee ofitti madaksite amboonfattee qixxee keessummeessiti. Dirreen Dhawaa magaalaa hawaasonni gosa garaagaraa aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaanii eeggatanii gamtaan keessa jiraatan yoo taatu walakkeessa bardhibbee 20ffaa keessa sablammoonni magaalattii keessa jiraatan gurmuu hawwisoo mataa isaanii jaarratanii roga muuziqaatiin aadaa fi seenaa isaanii yoo dagaagfatan uummanni Oromoo bal'aan garuu tuuta artii isa tajaajilu waan hin qabneef yeroo cidhaa fi haajaa yookaan ayyaana qabullee hawwisoo alagaa yaammateetii itti haajaasaa bahachaa ture. Haalli kun kan isaan yaachise dargaggoonni qaruxeen Dirree Dhawaa muraasni walitti qabamanii hawwisoo mataa isaanii hundeeffatan. Moggaasa hawwisichaatis maqaa hortee Oromoota Harargee baha kan ta'e Afranqalloo jechuun moggaafatan. Ayaa sirna gadaa caayaa Afranqalloo gaaddisa lammiidhaa seenaan isaa bal'oo. Ayaa sirna gadaa caayaa Afranqalloo gaaddisa lammiidhaa seenaan isaa bal'oo. Afranqalloo artii Oromoo dagaagsuu qofa osoo hin ta'in duudhaalee eenyummaa Oromummaa kan magaalattii keessatti laafaa ture deebi'ee akka siranu taasisu afaanii fi aadaa Oromoo kan tooftaalee diinaatiin kan biraatiin makamuu jalqabe dandamachiisuu fi harqoota gabrummaa kan sirna gaafasiitiin boqoo uummatarra kaayamee ture ummatichi akka ofirraa faccisu kakaasuu fi dadammeessuun kaayyoo garee hawwisoo kanaati ture. Tummaan sabaa hojirraa oolchu uummanni qophaa'ee ittiin haa ibsachu. Hadhaawaa booraawaa yeroo faa fakkaatu dhugaan booddee garuu bakka isaan hanqatu. Dhabanii baqanii tattaafatan malee haqa bilisummaa argachuu hin malle. Hawwisoon Afranqalloo miseensota baay'ee horachuun magaalaa Dirree Dhawaatii fi iddoolee Harargee garaagaraa keessatti waltajjiiwwan agarsiisaa uummanni irratti hirmaatu qopheessuun fudhatama guddaa argachaa dhufe. Sirba 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 armalohi sirbi gamalu lohi sirbi lohi angama beji. Bara 1963 guyyaan isaa guyyaa Eid al-Fitrii yookaan Eid hiikaa soomanaati ture. Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa baay'een galma waltajjii mana qopheessaa keessatti walitti qabamanii jiru. Sababni isaatis agarsiisa muuziqaa hawwisoo Afranqalloo dhiyeessu daawwachuudha ture. Yeroo kanatti daa'imni qacaleen waggaa 14 tokko maayikii qabatee gara waltajjii bahe. Dhangalii muuziqaa hordofee sagalee dinqisiisaan alalaasuu jalqabe. Wayita inni birraa dhaabbaree abaaboon urgooftee dilii maaliin qabaa rabbii xiyya gooyte jechuudhaan wallisu ajabjaanii raajeeffatanii afaan bananii daawwatan. Ga'umsaa fi kennaa uumamaa mucaa kanaa dinqisiifatanii hamileedhaan mil'atan. Mucaan sagalee nama hawwattuu fi alalaasa garaa mararuun dilii maaliin qaba jechuudhaan walleen gaafiisaa itti fufe. Kichuun yookaan daa'imni kaleessaa arrah mootii muuziqaa gaanfa Afrikaa ta'uu danda'e kun Alii Mahmud Musaa kan walleessan booda moggaasa mata duree wallichaatiin yaamamu Alii Birraadha. Biyya hayyoota haadha humbannoota tan Oromoota caayaa hawwisoo tan wallisuuta kan fagoo fi dhihoo hunda si jaalata. Yeroo
umriin isaa waggaa 14 wallee birraatiin taakka jee kan jalqabe Aliin turtii muuziqaa isaa kan waggaa 60tiin walleewwan 200 caalaa afaanota 7 walliseen maqaa fi gurri isaa gaara dabre jaalalaa fi onnee ummata isaa qofa osoo hin ta'in ummattoota afaanicha hin dhageenyellee hawwateen mootii muuziqaa ta'uusaa mirkaneessee. إلى إشكي لمسايا كم زوزة موسي ومفويا إشكي مرار انتلايا إذن كان يدين كان إنها يقنور كينور كي كل دوك سنين أذنا هايسكو كي لانيني Sistema ya eu se baño Ene pa maranya sare isefnalo Ene pa maranya sare isefnalo sare isefnalo Adi dor wahai ore umi saidonta نفضل هدي دور وحي وريد أمي السيدة وانت Aliin wallisaa qofaa miti qabsaa'aa fi barsiisaadhaas sagalee isaatiin wallise gaddaa fi gammachuu sadoo fi gadadoo ummata isaa addunyaatti hime Oromoo fi Oromummaa barsiise ummata dammeessee qabsoo finiinsuu dandeetti jira. Utubaha dafnu widina gadisa mudhi hidhatatu gabruma hambisa sabni junkurfame akamin chalisa Ali Birraan milkaa'ina isaa kanaaf awwaardii milkaa'ina umrii guutuutii hanga doktoreetii kabajaatti badhaasota 70 caalaa argateeti jira. Kanas turtii asiin dura televiziyoonii Hararii waliin ture irratti akkanatti ragaa bahee. Badhaasni yoggaadhaa uummanni si dinqifatu waan ati gootuun waan ati hojjettuun mana jaaruu yoo nama mana jaaru taasisu miidhagsitee tolchitee nama gammachiiftee badhaafamuudha qabda. Yoo waan biraatis hojjettee akkasii waanuma miidhagsitee hojjettuuni badhaafamta. Karaa muuziqaa kanaan gaa tattaaffii godhaa an ture zamana dheeraadha. Amma otoon ani wanna hin sooromne dura jechuun akka xurataa odoon hin dura amata 52 hojii kana hojjechaa ture. Bakkaan deemu hundattuu gaa badhaasa duraa kaniin argadhe inumaatu yoon hime officially 1988 California keessa kan dura hangi hafega amma waligala 70 oli kaniin qabu badhaasan biyyoota adda addaatirraa hawaasa Oromootirraa hawaasa yookaan mootummaa biyyoota nijiraamiti akka Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa keessa hawaasni keenya kanna badhaasu faadhaatu jira. Badhaasni akkuma siin jedhe 70 ol kaniin qabu tattaaffiin godhurraa kan argamu je'eetiin amana. Tattaaffii yookaan waanin hojjedhu san akka barbaachisutti hojjedhee dhiheessuudhaaf kan badhaafni san kaniin badhaafame gammachuudha. Maaliif ilmi namaa ni jiraataas ni du'aas yoon du'ee waatu na duuba hafa waan ummata keenya boonsisaatii je'eetiin ilaala jecha. Shurururu ya burtukaaneo dama wala la pensi fuddengala.
mootummaan naannoo Oromiyaatis tibbana olmaa Alii Birraan waggoota 60 dabraniif uummata isaatiif ooleef sagantaa galateeffannaa qopheesseefii jira. Goota dirree waraaraatti diina hollachiisan, diina qaanessan, diina lafa laalchisan as gidduutti argamu. Gidduutti jechuudha maaliif jennaan goota aartii kana faarsuudhaaf. Yeroon isaan hojii aartii eegalan yeroo dheeraa bara 1954 ijoollummaarraa kaasanii miseensa hawwisoo Abraan Qalloo ta'uudhaan hojii aartiidhaa eegalan. Hawwisoon kun seenaa guddina aartii Oromoo keessattis ta'ee qabsoo Oromoo keessatti kan jalqabaati. Artist Alii Birraas nama waan hedduu nama jalqabaa fi akka harkaattis nama addaa ta'e. Waan gabaabaa yoo qabne yeroo artist Alii Birraa gara hawwisoo seenan sanatti hojii aartii kan eegalan waggaa dheeraa ta'uu isaatiin waggaa 60 ol sagaleen isaanii osoo jijjiiran dandeettiin isaanii dabalaa ajaa'ibsiifatamaa nama gargaarti waliin jiran ta'uu isaaniitiin nama addaa nama jalqabaa nama galateeffamuu qaban. Yeroon isaan hojii aartii eegalan yeroo afaan Oromoo sirbuun haafuuti afaan Oromootiin dubbachuun rakkootuun artistii ta'uudhaaf artistii guddaa ta'uudhaaf yoo abjuu ta'e malee yeroo namni yaaduu dandeenye hojii aartii eegalanii bu'aa ce'ii hedduu keessa darbuudhaan guddina aartii biyya keenyatiif guddina aartii Oromootiif guddina afaan Oromootiif milkaa'ina qabsoo Oromoo har'a nuti keessa jirruuf keessatti guddanne kanaaf nu ga'uu waan danda'aniif artistii guddaa kanaa galateeffachuun dirqama waan ta'eef sagantaan kun qophaa'e. Dalmada Kenya, ega sena Kenya. Kallacha tokkumma hunde bilisumma. Afaan Oromoo hunde Oromummaa. Afaan Oromoo hunde Oromummaa. Badhaasa ol aanaa biyyattii kan ta'e nishaanii kabajaatis laateefiti jira. Kabajaa biyya kiyyaatti obbolawwan koo lammiilee koo kabajaa guddaa alaabaa fi wannoo jiraatu medaaliyaa waliin argachuu biyya kiyya keessatti isaan waliin osaan turee jeneraal waliin garuu dhugaan boocha jechuun gammachuuti malee kan guddaatu tokko jaartis waggaaf kan dubbiis dhiyaatanii gama iseenis badhaasa ayyaana kanarratti ayyaanni akkanaa hin argama jedheeti miti garuu maalii namni hoo tattaafatee kunoo akka pirezidantii keenyaa fi akka jeneraala keenyaa hamtuu hunda hin moona gara fuulduraatti jechuudha. Ani kanatti wannoo na kabajanii irra as dhaqqabuun koo dhugaa isin jedhan abjuu biyyaatillee natti fakkaatu kan ta'uu danda'u. Garuu ta'ee biroo akkam goona. Kanaafuu waa'ee kanarraa dubbachuuf baay'ee ammaas matsaafa biraa barreessuu nu barbaachisa jecha matsaafa biraa biyyaa kanaa gammachuu addaati. Jireenya kiyya keessatti gammachuu akkanaa gammadeen beeku. Badhaasni lama akkaan isin jedhu tokko jaartii kiyya haaromsitanii natti kennitanii oromeessitanii lammaffaa akka agartaggaa kabajaadhaan hogganoonni keenya
keessan as keessatti kan jirtan baga nagaan dhuftan otoo hin jenne calma jedhee emotional ta'ee tumaan calma jedhee haasa'e ifaman godha. Ani jaarsa isin keessaa guddaa tokkollee isin tokko isin akka kiyyeetti jaarsa jiru as keessa. Jaarsa jechuun galatoomaa akkasuma barbaadus wanti jedhu naara taruu keessan waan tokko jechuu barbaada. Hundumaa as keessa kan jirtan hogganoota keenya, obboloota keenya kan affeeramtan kan dhuftanii guyyaa kana waliin gammachuun dabarsitan hundinuu baay'ee galatoomaa isin jecha gabaabsee amma gara kitaabicha saniitiin dubbachuu barbaada isin. Badhaafni amma kenname kun badhaasa akka biyyaattis akka naannoo keenyattis badhaasa kabajaa isa olaanaa warra irraa kan hojjetamedha. Nishaanii olaanaa waan ta'eef badhaasa nama guddaati. Wantoonni kabajaa artistii Alii Birraa nama guddaa olii waan ta'aniif badhaasa hundaa olii badhaasa olaanaa kan qophaa'ee akkuma beektan kana jechuu fi asumaan koo gantoonni keenya biyya badhaafatu dhufaa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Saganticha irratti hojiileen hin qoofamneen Alii Birraadhaa yoo leellifaman kitaabni seenaa jireenya isaa ibsu kan mata dureen isaa Odaa Bahaa jedhu Dr. Suraafeel Galgalootiin barreeffame keessummoota kabajaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Itamaazir Shumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaatii fi ajajaa humna qilleensaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiin eebbifamee jira. Eebbi kitaabaa hawwiidhaan eegaa turre sababa nuti walitti asitti qabamne kunoo ifatti eebbifamuuf jedha bakka kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa akkasumas Jeneraal Biraanuu Juulaa artistii kabajaa Alii Birraa haadha warraa sana akkasumas the biography of our Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa bakka jiranitti ifatti eebbifameera. Seenaadha, aadaadha, eenyummaadha kitaabni kun. The biography of our artist icon Ali Birra is now officially inaugurated by His Excellency Shimallis Abdiisaa, President of Oromia Regional State, our guest of honor, and also the Chief of Staff of Ethiopian Defense Forces, General Biraanuu Juulaa. Thank you. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasoo sirna kanarratti taasisanii Alii Birraan mootii muuziqaa Afrikaati jedhan injifannoo uummanni Oromoo arra gonfateef qoonni Alii Birraadhaa ol aanaa akka ta'e ragaa ba'an. Alii Birraa Alii Birraa Beekicha Jeneraal Biraanuu Juulaa Itamaazir Shumii Raayyaa Ittisa Biyyaa Beekicha Jeneraal Leetinaant Jeneraal Baachaa Dabalee Beekicha Jeneraal Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa kabajamtoota abbootii gadaa qabsaa'ota buleeyyii asitti argamtan artistoota keenya hundumti keessanuu gaafa baga guyyaa galateeffannaa artist Alii Birraatiin isin ga'e baga abbaan injifannoo ganaa ta'a. Aliin qorataa seenaati. Qabsaa'aa, barreessaa, taphataa muuziqaati. Qopheessaa yeedalooti. Aliin nama barnoota
barsiisa. Oromummaa, duudhaa Oromummaa nama utubu. Aliin sirna gadaan deebi'ee akka ta'u, godaan kufu deebi'ee akka dhaabbatu, nama ga'ee eenyumaan bakka hin bu'amne nama taphate. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa guddaa galatoomii ulfaadhu isin jechuu barbaada. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nishaanii olaanaan har'a Alii badhaasnu kun aarsaa waggoottan darban hunda keessatti erga dhalatee kaasee uummataaf biyya giddu galeessa godhatee hojii guddaa hojjeteef mootummaan naannoo Oromiyaa beekamtii isa olaanaa isa dhumaa kenneefii jira. Kunis Alii jajjabeessuuf qofa osoo hin taane dhaloota dhufu ittiin qopheessuuf waan ta'eef Alii ofii keetiifis dhaloota dhufuufis baga gammachiisin jechuun barbaada. Aliin bara dukkanaa sana bara afaan Oromoo, Oromummaa awwaaluuf tattaafatamaa ture sana samiidhaa gadi waan jiru hundi itti yaadamaa ture sana goota dhaabbatee afaan Oromoo ol kaasee aartii Oromoo guddisee Oromummaan kabaja akka ta'u, Oromummaan ulfina akka ta'e, Oromummaan kan dhalootaa dhalootatti darbaa deemu akka ta'e diinaafis firaafis bara dukkanaa sana ifa godhee har'a bakka geenye kan artistii raage waan ta'eef kan raagne kana hunda argitee as waan geesseef baga gammachiisin jechuun barbaada. Afaan Oromoo hundi Oromummaa keenya akka ta'e. Afaan Oromoo guddisuun barachuun bu'uura bilisummaa akka ta'e naannolee hedduu keessatti baratti baratamu. Afaan federaalaa ta'uudhaaf qophii hundi baratti xumuran irratti si galateeffachuun hiikoo guddaa qaba. Situ kanaaf duree ta'e qabsaa'ee galatoomii ulfaadhu si jechuun barbaada. Aliin doktorri kan jedhu kun waan isa madaalleef Aliin mataan isaa iyyuu doktoras piroofeesaras waa hunda waan ta'eef maqaa xureessuudhaaf Alii Birraarratti doktora kaa'uun Aliin afaan Amaaraatiin, afaan Sumaaleetiin, afaan Agareetiin, afaan Affaariin, afaan Oromootiin, afaanota Itoophiyaa keessa jiran hunduu isa nafu. Aliin si'oon Itoophiyaa'ummaa kan calaqqisiisu hin jiru. Tokko afaan biraa jibbaa ani Itoophiyaawii tokkoffaadhaa jedhu. Itoophiyaa'ummaa dhugaan kan namaatti qabanii an ofii ol qabu oduu hin taane hunda ol qabudha Itoophiyaa'ummaan. Kanaaf fakkeenya waan nuuf taateef galatoomsii jechuun barbaada. Dhaloonni irra jirus dhaloonni borus kanarraa barachuu qabu. Kan itti dadhabne, kan itti duune, kan itti salphanne, kan hojjenneef, kan aarsaatti kaffalle, nuyi dubbachuu fi dhiisnetu kara deemaa hundi madaallii Itoophiyaa'ummaa balleesse.
Madaalli Soolaanaa obbolummaa, madaalli Soolaanaa afaan hunda leellisuu, afaan hunda barsiisuu, afaan hunda calaqqisiisuu, aadaa hunda barsiisuu, aadaan hundumtuu kabaja akka ta'e agarsiisuu hojjettee gochaan dhaloota barsiisaa waan dhufteef kabajni nama sii kenname ol kabajni siif malaa kun kana fuulduraatti immoo qorannoo hedduudhaanis hin ba'a guddaa galatoon ulfaadhu si jechuu barbaada. Namekatu dabre bona meka waregame ijake mil ajudaaf amna deran deme kabajamtoota daawwattoota sagantaa televezyiinii Harari nama waggoota 60 dabre keessatti roga artiitiin roga qabsoo fi seenaatiin akkasumas ammas aadaa uummata Oromoo baasee mul'isuudhaan shoora guddaa taphachaa turetu galatoomfatamaa jira. Doktara kabajaa artiist Ali Muhammad Birraa nutis sagantaa kanarratti argamuudhaan qaamota garaagaraa dubbisaati kan jirru. Doktara kabajaa Ali Muhammad Birraa isiniif maali jechuudhaan keessattuu artistoota dinqisiifattootaa fi jaalattoota isaa dubbisaati jirra. Ali Birraa jechuun kaleessa keessatti argatta, arra keessatti argatta, boruu keessatti argatta. Laayibrarii muuziqaa Oromooti. Kanaatu adda isa godha. Wanni akka jaalatamuu fi akka namni dhuunfaalleen isa jaalatu godhu Ali Birraan adda keessa godhu kana laayibrarii artii Oromooti jechuun ni danda'ama jechuudha. Ali Birraan akka wallisaa qofatti ibsu barsiisaa keenya inni fiifu kitaaba miti amma eebbifamaa jiru. Inni mataan isaa kitaaba laayibrarii nuti qabnu osoo umriin jiruutis waa hedduu nu barsiisuu nama danda'u nu barsiisaa ture. So artii keessaan inni waa'uma Oromoo jedhamtu fi sirna gadaa guutuu nama lafa kaa'ee jechuudha. Kanaaf kuni beyond muuziqaa fi artii bira waan tareedha. An akkasitti ilaala jechuu hayyuu guddaa nuti qabna. Ali Birraa ibsuudhaaf jechoota natti hanqataa jechoota hin qabu. Ali Birraan anaaf karaa isaarra waan jira waan ta'eef akka abbaatti ilaala. Anaaf abbaadha Ali Birraa. Ogummaa isaa ta'uu hojiilee isaa ogummaa isaatiin aasaa caalaa odalagaadhaan arrallee isa surprise gochuudhaaf weellistoonni Oromoo baay'inaan walitti qabamnee waan hojjennee ture sagantaa kana irratti dhiyeessuu hin dandeenye garuu uummataaf hin dhiyeessina waan sana achirratti hagan danda'e. Ali Birraa ooyiloota hawwisoo jeetiin ibsaa. Akkuma reefu abbaan gadaa Oromiyaa jee nama waaqaa wajjin walitti haasa'u. Jeen ibsaa Ali Birraa jecha inni dubbate namni Oromoo wulii deebi'ee waan hin dubbanne jeetiin ibsaa. Akkuma haasa'u keessatti waa hedduu na dura tuttuqamee ture. Ali Birraan nama torban dachii jalatti galee rafaa jiru nama ol baasee addunyaa wajjin wal qixxeessee Ali Birraa ibsuudhaaf jechaatu natti hanqata. Ali Birraan nama jabaadha jeetu mayyoon gabaabsee gaariidha. Ali Birraan seenaadha. Seenaa muuziqaa Oromoo keessatti nama jalqaba akka muuziqaa ammayyaatiin as bahee seenaa guddaa nama dalage wanni hojiileen isaa laga dabartee biyyaa biyyoo dabartee akka addunyaatti muuziqaa kana dandeettii guddaa fi tan dhumne qaba. Dandeettii isaa kanaan fakkeenya ta'anii artistoota hedduutu san boodas uumame waan gaggaarii hedduu hojjetee seenaa gama qabsootiinis jalqaba ifaa qabsooti akkaan itti ibsuun qabu. Inni seenaadha. Seenaa nuuf jiraachuu qabu rabbi umrii haa dheereessuun ja'a. Ali Birraan baxaami nama guddaa haganan jedhamne. Guddaan keenya rabbal aalamiin itti aanaa namnillee hin jira. Ali Birraa xaarii guddaa qaba. Qabsoo guddaa keessa lufee jira. Ali Birraa nama jaalata. Nama ofitti qaba. Sabaaf sablammii ammata. Hin jaalata. Qabsoo guddaa uummata Oromootiif baxaami jijjiirama guddaa fideera jaarsi kun. Xaaree jira. Xaarii isaa ka kafaluu eenyu kun rabbi. Kun mootummaa kafalaara.
kana waan ta'eef kuwwan illee irraa baratee jaarsa kana kunuunfachuu qabna haga umriin isaanii jiru kana rabbi akka nuu tursiisu rabbiin kadhataa deebinee ammoo isa faana hiriirree waan inni dalage sawwin jabeessinee qabachuu qabna ka jedhu. Ali Birraan anaaf adeeroon anaaf abbaa ogummaa kiyyaati. Abbaa ogummaa artistii Oromoo, abbaa qabsoo Oromooti Ali Birraan. Kanatti ibsuu danda'a. Ali Birraan ani adeera kiyya. Akka adeeraatitti qofa odoon ta'in akka nama Oromoodhaaf bakka guddaa irraan tana bakka irra geenye kana akka geenyu taasise keessaa Ali Birraan hangafa hunda Oromootaati. Ali Birraan hangafa ummata artistoota Itoophiyaati. Ali Birraan hangafa artistoota baha Afrikaati jedheen ibsa. Kana qofaa miti artistii addunyaa kattiin ifuu danda'u Ali Birraadha jedheetiin ibsa jechuudha. Gaya nanti bamane, jiru afan walalani walalani, jiru afan walalani. Kaka'umsa guddaadha. Maaliif namni hojjete tokko beekumtii argachuun dirqamuma. Ali Birraa qofaaf kun artistoota Oromoo hundaa fi anaa fi artistii hundaaf jechuudha. Maali namni hurkee tokko artii tanarratti galateeffannaan beekumtii argachuun waan guddaadha. Kanuma hamileedha nuuf ta'a jechuudha. Isa bira dabree nuufillee hamileedha jechuudha. Isa keessatti ilaallaa jechuudha. Ali Birraan ani dhugaadha hariiroo wajji qabnu ala kanatti illee ana osoo sirban jalqabin dura waan hedduu na gargaaraa ture. Sirballee osoo tokkolleen sirbinan isumaa sirba sadiin kanaaf hojjeteeyu. So amma eega biyya dhufee fi osoo dhufin dura artistii Oromoo kamuu jechuudha. Qixa laalaa, qixa tajaajilaa, qixa gorsa hamilee gaarii kannaa fi waan badaatees badaajee sitti hima gaaroominni waan fooyyeffachuu qabdu sitti hima. Sun jechuun namoota fakkeenya namaaf ta'uu danda'u namoota waan sirrii si himu barbaachisa artii keessatti beekte ka hamilee tolchuudhaaf jecha bareedaa maal siin jedhu dhugaa sitti himee si qajeelchee yeroo deebitee hojjettee baaftu akkanattiin jijjiirame dhugaadha jettee akka foolo gootu nama si godhu soo kanaafuu hundaafuu barsiisaadha qixa laalaa qixa tajaajilaa nama gaariidha. Koppii kana ilaalchisee osoo hin ta'in Ali Birraa ilaalchisee Ali Birraanuu guyyuu koppiidha nummaanuu koppii kana ilaalchisee garuu mootummaan qaamni aadaaf turizimiin qaama mootummaatiin aadaaf turizimiin adaaf turizimiin waan kana itti yaadee gochuu isaatiin waan bareedaadha waan bareedaa godhanii yaade kun kan itti fufu osoo ta'e bareedaadha jedhee namana. Kana qopheessuun artistoota biraatiif barnoonni dabarsuma. Hamilee guddaa kana. Akka cimnee hojjennu nu godha amma bakka kana teenyee yeroo kana laallu waan hedduu tokko yaadaan akka nam tokkooti maal godhuun qaba jetta ani hoo maaltu narraa eeggama jetta soo kan waan hamaa soggoo agartee hammeenyuma yaaddaa bar amma wanni nuti ani yaadu jirussani artistiin hundinuu jechuu akka cimee godhu akka hamilee horatu keenyaa namni nu laalu ni jira namni guyyaa tokko hogguu nuti waan gaarii hojjenne nullee nu jajjabeessu hin dhabamu. Nuti fakkaata malee waan jiru sitti dhagahama kuni waan bareedaadha hamilee gaariin akkana jira namoota akkanaa kana galatoonfachuun bu'aan inni dhaloota dhufu. Bu'aan inni dhaloota dhufuuf qabu guddaadha fakkeenya akkasaa ta'uun carrooma gaariidha amma booda dhaloonni dhufu isa caalatti yoo rabbiin nuu kanne malee ni jira jee yaadu akka rabbiin beekani rabbiin nuuni kanna jeenitti yaada galatoomii bilisanii. Waltajjii akkanaa kana qopheessuun artistoota biraatiif keessattuu warra amma lafaa ka'uuf bu'aan inni qabu. Waltajjii akkanaa qopheessuun ani galata addaan kennu baay'isa kana naa beeki. Ali Birraan kanaa ol isaa mala. Oolmaa inni nu oole gaafa ilaalte Aliin weellisaadha qabsaadha.
meelodii hojjetaa, kompozaraa, gitaaris waan inni hin taane hin jiru. Kanaaf Alii Birraatiif sagantaa akkasii qopheessuun of baruudha. Of beekuu waan ta'eef waan akkasii yoo gara fuulduraatti baramee gaariidha. Namni nama akkanaati nama hojjete galateeffachuun of beekuudha. Kanumaan jedha. Galatoomii baay'ee. Faayidaa guddaa qaba. Keessattuu dhaloonni ammaan tana ol biqilaa jiru kun jijjiirama haaraa dhufu keessatti iflaaluudha barbaada. Iflaaluudhaaf ammoo seenaa warra taree arguutu irra jiraata. Seenaa kana guu argu fakkeenyaaf Dr. Looreet Artist Alii Birraan akka laayyootitti as hin geenye. Garaa hidhatee, beelee, rakkatee, hangaanii fi gadadoo hamaan irra ga'u biyyaa baqatee arraan tana galata kanaaf ga'e. Namni galata karaa gabaabaan barbaaduun akka irra hin jiraannes ni barsiisa jechuudha. Lammaffaa cimanii garaa kutatanii hidhatanii yoo hojjetan jijjiirama dhufu keessatti milkaa'oo akka ta'an hawaasa milkaa'u dargaggeessa amma dhufu kana qeerroo amma dhufu kanaaf mallattoo guddaa ta'a waan ta'eef jecha badhaasni kanaa kun jajjabeeffamuu qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akkasumas biiroo aadaa turizimii Oromiyaas galata guddaa akka afran qallootti illee qabnaaf jechuudha. Akka Oromoo qofaatu. Tokkoffaa Alii Birraa galatoonfachuu jechuun anummaan if galatoonfachuu jechuudha. Maaliif jennaan ilmaaniin horaa jira, ilmaan kana biyya tana irratti hin dhiisaa, ilmaan santu bakka saniin geejjee yaadee gara san deema waan ta'eef Alii Birraa galatoonfachuun if galatoonfachuu, biyya galatoonfachuu, saba galatoonfachuudha malee isa qofa galatoonfatanii bira dabruu miti. Saniif namni Alii Birraa galatoonfatee nama biyya guutuu akkuma isin jirtutti galatoonfatee jee yaada. Shorree Alii Birraan biyya tanaaf taphate guddaadha. Mee roguma qabsootiin haa kaafnu. Nama akkam ture Alii Birraan roga qabsootiin? Alii Birraan nama hayyamsiisee waa hunda keessatti nama kabalaa ture qabsoo Oromoo godhuu keessa jechuudha. Maaliif jennaan anis biyyaan qabaa biyya caaltuu jee biyya qabaachuu isaa warra biraatii fi firattillee nama hime tokko. Sanbira kutee afaaniin qaballee jee jadoloosaa mi'aa way waloloosaa way maayimaayisasaa jee nama afaaniin qabaallee saba kanaaf nama hime. Alii Birraan waa baay'eedha wanni amma akka mana abbaa gadaa fa'aa waan hawaasni keenya irraanfate. Akka Finfinneen handhuura ta'uu fi waan adda addaa jechuudha. Wanni Alii Birraan shoorrii as keessatti taphachaa ture hayyamsiisee akkuma waliigalaa jechuudha. Warra silaa qawween deemeetiin lolajuu fi warra harkaan deemeetiin waan ijaajuu fi warra muslimaas haa ta'u warra hundaa'u hayyamsiisee nama karaa qabsootti galchee jeen fudha Alii Birraa akkuma waliigalaa jechuudha. Hojiilee Alii Birraa keessaa inni irraanfadhu tan jettu. Hundinuu ta'e irraanfatamtuu miti tanii sirbatti eegale yoon siijee irra gaariidha. Surururu yaa burtukaanii gammaa waalalaa si fudheen galaa. Kanaafaa ammas kanuma akkam asirra sirbamaa ture birraa dhaabbatee fa'aa sin barbaade hogguu fa'aa hagana jaamee waan yeroo gabaabaa kanatti himamee xumuramuu miti. Hojii isaa keessaa adda tan jettu tan inni irraanfannate. Tamtam? Hojiilee isaa keessaa adda tan jettu tan inni irraanfanne hojjeteetu jaallatu. Ani dhugaa sitti hojii isaa takka taniin tana adda jee keessaa filadhuun qabu. Sirbisaa kamuu gizee dhufe fiilingii addaanaaf qabaa jechuudha. Biyya alaa kana gizee turre nuti keessattuu akka baqattootatti waa hedduutti obsine. Keessaafuu magaalaa Torontootti kilaba qabaachaa ture. Bakki itti wali qabamnu achi, bakki itti wali boonyu achi, bakki itti bakka waan dhibee keenyatti baafannu achi. Namni ala jiru kun tokko dubartoonni keenyas dhiirrinis yeroo fuudhaa fi heerumaa hunda isaa fuusisee beeku wal fuusisee aruuzaan. Kanaafuu sirba Aliitiin waliin fuudhin anarraallee kaasee hin jiru jechuu gammasiinis. So kanaafuu sirba isaa keessaan kana jee kan hin filadhu qabu hundinuu waan if danda'e seenaa gurguddaa qaba waan ta'eef. Hojiilee isaa keessaa kan baay'ee jaallattu kan hin dagadhu. Hojii isaa keessaa kan hin jibbutu hin jiru. Hojiin isaa barsiisaa kootanaaf akka gartuutti manni muuziqaa manni barumsaa muuziqaa hin jiru. Bookaalii irratti nooleejii nuti qabnu kan inni nuu kenne malee barsiisaa keenya abbaa keenya barsiisaa keenya. Sirba isaa kan hin dagadhu anaaf hiika addaa qaba jettee jiru.
wallee isaa hundee anaaf hiika addaa qabaa, ergaa addaa qabaa, dhaamsa addaa qabaa, barumsa addaa qabaa. Wallee Alii Birraa guyyaatti haaraa sintaa irraa barachaa deemtaa. Wallee isaa hundi maal gaaffii qaba, hundi isaa natti tola baay'ee hedduu jechuudha. Hojiilee obsiyaa onnee siif wallisa. Obsiyaa onnee obsan warroomanii wahallee nyaatan malee wahalleen dubbatanii. Obsiyaa onnee obsan warroomanii wahallee nyaatan malee wahalleen dubbatanii. Wahallee nyaatan malee wahalleen dubbatanii. Ame hojiilee isaa tokko akkamitti ibsita? Baay'ee kan taasisi godhu kan miira kee tuqu kan hin daganneessa. An sirba isaa hunda dhaggeeffadha. Tokkoof tokko addaan baasee ilaaluu hin danda'u. Hunduman jaaladhaaf sababa irratti sirbu waan qabuuf Alii Birraan gaafa sirbu sababa malee hin sirbu. Kanaaf waanuma sirba Alii jibbuun qabu keessaa filadhullee hin qabu. Hunduman jaaladha addaan baasee ilaala babiyaa. Hojii Alii Birraa keessaa meetan siif addaa kana dagachuu hin dandeenye. Anaaf barnoota ammas barnoota sirbinni sirbee ani re'ee eegaatiin caqasaa ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e iddooniif nuti turretti itti dhalannetti baay'ee akkuma beeknu iddoo baadiyyaadha. Namni barate hin jiru ture. Aliin gaafa san barnoonni maalummaa akka ta'e nuti qarnoota kan beeknu Quraana Islaamaati. Barnoota gaafa inni jiru san hiikoo isaa kan nutti kenne muuziqaa isaarraa barannee jechuudha. Nuti barnoota kana kan idilee qofaan asii hin geenye yoo ta'e barnoota namni akka Alii Birraa faan nu keessaa nutti roobsaa turaniin as geenye jechuudha. Kanaaf barnoota ammas barnoota akka jedhu tokkoffaadha. Lammaffaa tokkummaadha. Nama barateetu tokkoomuu danda'a. Namni baratin tokkoomuu hin danda'u waan ta'eef jecha. Kanarratti bilisummaa kan jedhu inni sirbee baay'een jaaladha irra deddeebi'eetillee kan ifiin caqasudha jechuudha. Ulfaadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee.